qalbiin addunyaa amma waancaa addunyaa bara 2026 osoo hin taane waancaa addunyaa bara 2034 Saudi Arabiyaan qopheessitu irra kaawwateera. Isteediyeemiin amma argaa jirtan kunneen Saudi Arabiyaan waancaa addunyaa bara 2034 akka itti fayyadamtu kan ifoomsitedha. Waggoota 8 booddee dhaloonni carra qabeessi waancaa addunyaa Saudi Arabiyaan qopheessituuf ammumarraa of qopheessaa jiru. Isteediyeemiiwwan gamoo irratti akka ijaartu kan beeksifte Saudi Arabiyaan waancaa addunyaa isaan kaan irraa adda ta'e qopheessuuf akka karoorfattis dubbatteetti. Waancaa addunyaa bara 2010 Afrikaan kibbaa keessummeessite booddee morkiin biyyoota qopheessanii akkaan dabalaa dhufeera. Kan Saudi Arabiyaa garuu ammumarraa ajab jedhamuuf eegaleera.